Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriyan Islama kabaja jallata waran tanaga magala sena qabeti magala jalala magala Harar keessa jira. Tanaga sponsor markaza Fajrul Islam yookiin markaza barii barnootaatiin godhame Ustaaz Nasir fa akkasumallee ustaaza keenya kabaja jallata Ustaaz Abdurrahim kaameeraa duubaan immoo kan jiru ustaaza keenya Ustaaz Hafiz Biyya isa duubaan jira. Finfinneerraa afeerraa keenya kabajanii ittiin dhufuu keessaniif isaanillee hedduu galatoomaa isaaniin jecha inshallah. Mega Ustaz Nasir gammachuutti dhagaamina fakkaata kolfee usudii arra Ustaz Nasir. Angolfammaan re abashata malee sirriitti. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markazni Fajrul Islam Anur Oromiyaa irraa magaalaa Finfinnee irraa qotaa jettanii nu waamtanii asitti akka ispoonsora nu gootanii adii ni gootanii tokkoffaa irratti adii uffachuu kana Rasulli keenya sallallahu alaihi wasallam waan adii jaalataa jeen aannan fa'aa dhugaa jeen aannan adiidha uffata adii uffataa jeen Rasulli kanaaf iyyuu markazni Fajrul Islaamis akkuma uffata adii kana akka ispoonsora gootanii birtuqoo adii kana fa'aa ispoonsora gootanitti jiruun keessanii isinii addaate gammachuun keessanis qalbiin keessanis gaafa yoo mata biyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu jedhamu sana fuulli keessa warra addaatu rabbi isin haa godhu isinii jecha galatooma isin jaalladha isin kabajaa markazni biraas akka markaza Fajrul Islaam irraa fakkeenya fudhattanii kun amma waamee qabu keessaa qaba jaalala islaamummaatii fi simannaa ramadanaatti natti fakkaata akkasiin isiniin jedha. Maashaallah. Hayyaga inshallah Ustaaz Abdurrahim gaa isaan farra gammachuu godhatanii mukni isaanii kitaaba dhabuudhaa jira akkasuma mallee burcuqqoo Fajrul Islaam keessa jiru waa dhugaa na fakkaata. Mee Ustaaz Abdurrahim tu gaa maakiin keessa kun qabatee jira. Hayyee. Maashaallah. Alhamdulillah. Salatu wassalaam. Katanya Akademofana ergama Rabbi keenya Allahu Akbar kenya idanu salama manalika akal salama kana popole yaki ya Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini jechaadha baga guyyaa har'a alhamdulillah guyyaa arbaadha har'aan tana saahiba keenya wajjin asirratti argamna Fajrul Islam Allahu Akbar asitti argamna kanaaf obboleeyyan kiyya ka Islaamaa warri nuti ijoolleen teenya keessaa ta'alaa kadhiiraa kadhalaa deemsi keessan gara markazul Fajrul Islam yookiin barii barnoota kaa'umoo barii barnoota ka ustaada keenya kabajamoo jaalatamoo Ustaad Ibrahim Abdullaahitiin nu durfamu gara sanitti nu bobba'aa isiniin jenna. Kanaaf obboleeyyan kiyya waan takka lama irraa isin yaadachiisa baatiin nuti keessa jirru baatii Rajaba wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik fi Ramadan Allahumma barik fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan Allahu Akbar ya rabbi baatii shahra Rajaba baatii Sha'bana baatii Ramadana tilitti nu gayyan ergama rabbi kanaaf obboleeyyan kiyya ka Islaamaa mee qophii Ramadana akka maal qopheeffatanii jirtu Allahu Akbar animo Ramadana maal qopheeffatanii jirtu uffata bitachuudha moo mana tolfachuudha moo mana qalama dibachuudha moo mee maaliin istiqbaala Ramadana kana maaliin iyyi qeebalachuu deemtan har'a guyyaa 42 yoo 40 takkaan nu hafe jechuudha mee kana keessaa mee maaliin nu qopheeffatanii jirtan inshallah waa duraaf qophoofne walitti deebina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.